Imoo keessan namni isinii waliin fayyadamaa jiraachuu danda'a. Sababa kanaaf namoonni hedduun yeroo mara sodaadhaan imoo fayyadamu jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya alaatii mana maadaamii jiran iccitiin isaanii yeroo hedduu karaa imoo kanaan gadi yaa'aa jira jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo hordoftan imoon keessan haak ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa akkasuma nama amma isinii waliin imoo fayyadamaa jiru akkaataa itti beektan tokko tokkoon isin agarsiisa. Na waliin tura. Egaa gara imoo deemuudhaan waliin ilaalla jechuudha. Silkii keessanirraa yookaan ammoo bilbila keessanirraa appilikeeshinii imoo banachuudhaan eegaltan jechuudha. Jalqaba irratti wantoota amma isin agarsiisu kana yookaan ammoo wantoota amma isin agarsiisu deemu kana yoo sirreessuu baattan imoon keessan salphaatti xalafamaa jira jechuudha yookaan ammoo xalafamuudhaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Dhumarratti immoo namoota imoo keenya nu waliin fayyadamaa jiran akkaataa itti beektan tokko tokkoon isin agarsiisuuf deema. Kanaaf ammaan tana garuma imootti waliin dabarra jechuudha. Kanaaf bilbila keessanirraa akka amma argaa jirtan kanatti bilbila keessanirraa gara imoo deemna jechuudha. Kanaaf an bilbila keyyarraa haala kanaaniin gara imoo deema. Kanaaf appilikeeshiniin imoo akkuma isinitti mul'atu kanatti kana fakkaata. Kanaaf isarra gattu qadheetiin gara imoo kiyyaa seena jechuudha. Amma akkuma agartan kana gara imoo kiyyaatiin seenuu jira. Takka ammoo gara appilikeeshinii imoo kiyyaatiin seenaa jira jechuudha. Gara appilikeeshinii imoo kiyyaa seeneetiin jira akkuma isinitti mul'atu kanatti jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti wantoota isin dirqama sirreessuu qabda waliin ilaalla jechuudha. Wantoota kana yoo sirreessuu baattan imoon keessan rakkinaaf saaxilamee jira jechuudha. Wantoota nama isinitti himu kana yoo sirreessuu baattan imoon keessan namni salphaatti seenuu danda'a, salphaatti isinii waliin fayyadamuu danda'a. Ammayyuu tarii isin beektan malee namni imoo keessan keessa jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota jalqaba sirreessuu qabdan waliin ilaalla jechuudha. Jalqaba kana mee akkuma kiyya kanatti isinis gara imoo kana ni seentan jeetii yaada. Erga gara imoo keessanii seentanii booda maal gootanii gara gubbaa kana akkuma isinitti mul'atu kanatti piroofaayilii kiyyaatu jira yookaan ammoo gara gadii kana deemtanii mallattoo ida'uu kanaatu jira jechuudha. Mallattoo ida'uu kanaatu gara gadii kana jira maddii gara harka bitaa kanaan mallattoo ida'uu argitanii. Kanaaf mallattoo ida'uu kana irra gattu qattan jechuudha. Mallattoo ida'uu kanarra yeroo isin gattu qattan haala kanaan new group add friends scan QR code more jee isinii fida. Kanaaf more kaja'u kanarra gattu qattan jechuudha. More kaja'urra yeroo isin gattu qattan akka isinitti mul'atu kanatti isiniif fida jechuudha. Yeroo isin more kaja'urra gattu qattan haala kanaan piroofaayilii isiniif bana. Yeroo piroofaayiliin isiniif banamu akka isinitti mul'atu kanatti piroofaayilii jalaa wantoota baay'eetu jira jechuudha. As keessa seetingiitu jira. Security and privacy kaja'utu jira. Setting kaja'u kanaatu jira jechuudha. Kanaaf nuti amma iddoo nuti sirreessuu barbaanne setting kan jedhu kana jechuudha. Kanaafuu setting kan jedhu kanarraan gattu qadda jechuudha. Yeroon setting kan jedhurra gattu qaddu gara fuula kanatti na fidee jira. Gara fuula kanatti na fidee jira jechuudha. Ergasii as jala fuula kana jala akkuma isinitti mul'atu kanatti wantoota baay'eetu jira. Notification jee, function jee as jala wantoota baay'eetu jira. Gara gadii kana gaddeemtanii gara dhumaa kana maal jaa? Account and security kaja'u kanaatu jira. Account and security kaja'u kanaatu jira. Kanaaf isarra gattu qattan jechuudha. Account and security kaja'urra yeroon gattu qaddu haala kanaan naaf bana jechuudha. Account and security gara fuula kanaatti na fida. As jala wantoota isin dirqama sirreessuu qabdantu jira jechuudha. Wantoota isin dirqama yoo sirreessitan malee imoon keessan baay'ee laafaadha jechuudha. Wantoota kana isin sirreessuu baattan namni salphumatti isin waliin seenuu danda'a. Gwaaddanyaa keessan ta'uu danda'a yookaan ammoo jaalallee keessan ta'uu danda'a yookaan ammoo nama isin beeku ta'uu danda'a. Namni fedheeyyuu imoo keessan isin waliin seenee fayyadamuu danda'a. Wantoota kana yoo sirreessuu baattan jechuudha. Kanaaf as jala passcode lock kan jedhu kanaatu jira. Login protection kan jedhutu jira. Passkey kan jedhu kanaatu jira jechuudha. Kanaaf login email kan jedhu kanaatu jira. Kanaaf wantoota kana ilaalla jechuudha. Kanaaf jalqaba isin sirreessuu qabdan imoo keessanirraa passcode lock kan jedhu kana sirreeffachuu qabdan. Kanaafuu passcode lock kan jedhu kanarra gattu qachuudhaan gara fuulduratti deemtan jechuudha. Waan kana sirreeffachuudhaafi. Kanaaf passcode locking kun gara fuula kanatti isin fidee jira. Kanaaf passcode itti godhachuu qabdan jechuudha. Imoo keessan passcodeidhaan malee akka hin banamne godhuu qabdanii jechuudha. Kanaaf passcode kana isin qofatu beeka. Ergasii namni biraa yoo imoo keessan kana seenuudhaaf yaale imoo keessan salphaatti seenuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu passcode kana itti godhachuudhaaf enable kan jedhu kanaatu jira. Akka isinitti mul'atu kanatti gara jalaa kana enable waan jedhutu jira. Kanaaf enable kan jedhu kanarraan gattu qadda jechuudha. Yeroo isin enable kan jedhurra gattu qattan passcode akka isin itti galchitan isin gaafata yookaan ammoo password silkii keessanii akka isin itti galchitan isin gaafata jechuudha. Kanaafuu passcode yoo silkiin keessan kan passcodeidhaan banamu taate passcode silkii keessan ittiin bantan san itti galfattan jechuudha. Anammaan tana ittiin galfadha jechuudha. Akka isin itti mul'atu kanatti ammallee irra deebitanii akka isin itti galchitan isin gaafata. Kanaaf irra deebiitiin itti galchaa jechuudha. Haala kanaan success naan jee jira jechuudha. Passcode kiyya ergaan itti galfadhee booda kanaaf success naan jee jira. When a passcode is set, a lock icon appears to the chat page. Tap it to lock
your imo account naan jechaa jira. Kanaafuu paaskoodii yeroo paaskoodiin itti godhamu yoo isin imoo bantan akkuma isin imoo bantaniin imoon isiniif hin banamu jechuudha. Haga maal gootanii haga paaskoodii kana itti galchitanii. Kanaafuu abbaan barbaade imoo keessan akkanumatti isin duuba irraa banee fayyadamuu hin danda'u jechuudha yeroo kana. Paaskoodii isaan gaafata waan ta'eef maaliif paaskoodii kana isin malee namni beeku hin jiru waan ta'eef jecha imoo fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dan kajabu kanarraa hin gattu qadda. Dan kan jedhu ragaa yeroo nan gattu qaddu haala kanaan paaskood look jeenaa fidee jira. Yoo barbaadan finger print illee look godhuu dandeessan jechuudha. As keessatti akkuma isinitti mul'achaa jiru kanatti change passcode kan jedhutu jira, auto lock kan jedhutu jira, unlock with fingerprint kan jedhu kanaatu jira jechuudha. Kanaaf banuu yoo barbaadan fingerprintii fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Fingerprintii fayyadamuu ni dandeessanii unlock this passcode with fingerprint kan jedhu kanarraa agattu qannu. Paaskoodii keessan fingerprintiidhaan akka bantaniif jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana on godhadhe biometric unlock isn't set up on your device, please enable it in your system setting. Kanaaf system setting keessa biometric sirreessuu qabdan jechuudha. Yoo barbaadan gara settingii deemuudhaan biometric erga sirreessanii booda san booda dhuftanii fingerprint keessanii yookaan immoo quba keessaniin akka paaskoodii kana bantan godhuu ni dandeessan jechuudha. San booda quba keessan qofa fudhata waan ta'eef jecha ashaaraa quba keessanii fudhata. Ashaaraa quba keessanii san malee ashaaraa quba nama biraatiin banuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu imoon keessan akka malee isinii jabaatu jechuudha yoo akkas taate. Namni biraa akka fedhee yoo ta'e imoo keessan isin jalaa banuu hin danda'u jechuudha haala kanaan. Kanaafuu anlaata akka jiru kanarraa hin gattu qaddaa ergasii gaa maaliif ammaaf ashaaraa quba kan nuun barbaadu waan ta'eef garuutu paaskoodii itti galchee hin jira jechuudha. Kanaaf paaskoodii kana ana malee namni beeku hin jiru paaskoodii kanaan cufadhee hin jira jechuudha akkuma isinitti mul'atu kanatti. Amma gaagara itti aanu kanatti deemaa kan itti aanu kun login protection kan jedhu kana isarraa hin gattu qadda jechuudha. Login protection kan jedhu kanarraa hin gattu qadda. Kanaaf login protection kana keessa akkuma isin argitan kanatti waa lamaatu jira jechuudha. Waa lamaatu jira. Yeroo isin gara imoo keessanii login gootan yookaan immoo namni yeroo isin haaraatti gara imoo keessaniitti login gootan yookaan immoo gara imoo keessanii seenuu yaaltan maal isin gaafata verificationii isin gaafata jechuudha. Verificationii isin gaafata verificationii takka waa wayii isin erguu danda'a misejii isin erguu danda'a yookaan immoo paaswordii wayii silkiirratti isin erguu danda'a isa sanitti galchitanii seentanii jechuudha. Kanaafuu isa san asirra sirreeffatan jechuudha. Login protection jedhama. Kanaaf gaa login protectionii kana akkuma isinitti mul'atu kanatti waa lamaatu jira as keessatti. Basic protection waan jedhamutu jira. Basic protection kana jala two step verification tu jira. Dirqama two step verification kana on gochuu qabdu jechuudha. Akka isinitti mul'atu kanatti disable jedhee nama fakkeenyaaf disable yoon godhe haala kanaan disable ta'a jechuudha. Two step verification disable ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu amma tarii imoo keessan namni yeroo login godhu namni biraa login godhe isin jalaa seenuu ni danda'a jechuudha. Maaliif verification hin gaafatu waan ta'eef jecha paaswordii hin erguuf waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa kana maal godhuu qabdanii on ka jedhu kanarra kaayachuu qabdanii okay yeroo isin jettaniin two step verification kun on ta'a jechuudha. Kanaaf two step verification on ta'ee jira. Gara gadii kana akkuma isinitti mul'atu kanatti advanced protection ka jedhu kanatu jira. Advanced protection ka jedhu kanarra yoo gattan lamaatu jira jechuudha. Basic protection fi advanced protection tu jira. Kanaaf isaan lachuutu enable godhuu qabdan jechuudha. Isaan lachuutu enable godhuu qabdanii fakkeenyaaf advanced protection kun sim binding waan jedhu kana qaba android only waan jedhu jira enhanced security waan jedhu kanatu jira. Kanaaf wasadeen kana qaba. Kanaafuu enable kan jedhu kanarra kaayachuu qabdanii jechuudha. Enable kan jedhu yeroo isin kaayattan imoon akkuma isinitti mul'atu kanatti we are calling lakkoofsa keessan call isinii godhaa jechuudha. Lakkoofsa kiyya amma fakkeenyaaf na dawwalaa jira yookaan immoo imoon na bilbilaa jira. Akkuma isinitti mul'atu kanatti na bilbilaa jira jechuudha. Na bilbilee addaan na baafataa jechuudha. Kanaaf gaa haala kanaan bilbiluudhaan silkii keessanitti bilbiluudhaan verify isinii godha jechuudha. Verificationii isiniif sirreessanii. Kanaaf gaa imoon isinitti bilbiluudhaan isin ta'uu erga addaan baafatee booda automaatikaalii isinif bilbilanii isin ta'uu erga addaan baafatanii booda san booda on isiniif godhan jechuudha. Advanced protection kan jedhu kana on isiniif godhanii. Kanaafuu advanced protection kan jedhu kanas on godhachuu hin dagatinaa jechuudha. Fuula kanarraa waa lama sirreeffattanii tokkoffaan basic protection kan jedhu kana on godhachuu qabdanii akkanaan maan tana on godhadhe kanatti isinis on godhachuu qabdanii itti aansee gara gadiitii advanced protection kan jedhu irra gattuqachuudhaan isa kanas on godhachuu qabdanii yookaan immoo enable godhachuu qabdanii jechuudha fuula kanarraa. Kanaaf waa lameen kana sirreeffatan jechuudha. Itti aansee gaa akkuma isinitti mul'atu kanatti gara if duubaas deebi'uudhaan yeroo takka yeroo if duubaas deebitan accounting security kana keessa dhuftanii accounting security kana keessa dhufuudhaan passkey kan jedhu kanatu jira. Passkey kan jedhu kana irra gattuqattanii jechuudha. Passkey kan jedhu kanarra yeroo isin gattuqattan create a passkey for effortless login kan jedhu kanatu jira. Kanaaf create kan jedhu kana irra gattuqattanii passkey kana sirreeffattanii yookaan immoo passkey kana uumuu qabdanii jechuudha. Create godhachuu qabdanii jechuudha. Create kan jedhu kanarra yeroo isin gattuqattan haala kanaan isiniif fida lakkoofsa keessanii waliin isiniif fida emailii keessanii waliin amma isiniif fida jechuudha. Kanaaf continue kan jedhu kanarraan gattuqadhaa jechuudha. Continue kan jedhu kanarraan gattuqadhaa.
Kanaaf gaa akkuma isinitti mul'atu kanatti paaskii kiyya yookaan immoo paaswordii kiyya kan inni silkii kiyya ittiin banadhu akkaan itti galchu na gaafachaa jira. Akka isinitti mul'atu kanatti dukkanaa jira jechuudha. Silkii irratti dukkanaa jira maaliif paaswordii yeroo itti galchu silkiin iskiriin reekardii hin agarsiisu waan ta'eef jecha dukkaneessee jira. Asirraa immoo akka nan paaswordii itti galchu na gaafachaa jira. Kanaaf isinis paaswordii keessan akka isin itti galchitan isin gaafata jechuudha. Kanaafuu anamma paaswordii kiyya ittiin galfadhaa jechuudha haala kanaanii yookaan immoo paaskii silkii kiyya ittiin banadhu ittiin galfadhaa. Kanaaf gaa yeroo nan paaskii itti galfadhu haala kanaan created successfully naan jee jira jechuudha. Paaskii created successfully naan jee jira haala kanaan paaskii kiyya itti galfadha. Kana booda paaskii qofa na gaafata malee waan biraa nan gaafatu jechuudha. Immoo itti loogiin gochuu yeroo barbaade. Kanaaf isa kanas asumaanuu sirreeffachuu akka hin daganne jechuudha. Wantoota kana yoo sirreeffachuu baattan imoon keessan haak ta'uudhaaf saaxilamaadha jechuudha. Kanaaf wantoota immoo keessan akka malee isiniif jabeessan keessaa jechuudha. Kanaaf gaa itti aansee loogiin email kan jedhu kanatu jira. Loogiin email kan jedhu kanarra gattaniiti. Your email want to be visible to others. Kanaafuu emailiidhaan yeroo asitti emailii dabaltan jechuudha. Imoon yoo isin ta'uu verify isin gochuu barbaade lakkoofsa paaswordiidhaa eessatti isiniif ergaa emailii irratti isiniif erga jechuudha. Emailii keessan irratti isiniif ergaa sanboota emailii keessan keessaa paaswordii keessan fuutanii gara imootti galfachuudhaan akkasitti verify godhatan jechuudha. Kanaafuu emailii itti galfachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gara imoo keessanii kanaaf aada kan jedhu kanatu jira. Gara gadii kana akkuma isinitti mul'atutti aada kan jedhu kanarra gattuqachuudhaan emailii keessan itti galfattan jechuudha. Fakkeenyaaf emailii kiyya ittiin galfadhaa haala kanaan itti barreesseetiin itti galfadha jechuudha. Kanaaf konfirmiin jedhanii konfirmi yeroo isin jettaniin gaa interior email isin jechaa jira. Yeroo isin konfirmi jettaniin koodii emailii irratti isiniif erguudhaan san booda akka isin koodii san itti galfattan isin gaafachuu danda'a. Ergasii koodii achirraa fuutanii emailii keessan irraa koodii fudhachuudhaan gara kana dhuftanii koodii san itti galchuudhaan emailii keessan kana konfirmi godhachuu dandeessan jechuudha. Konfirmi godhachuu dandeessanii akkuma isinitti mul'atu kanatti koodii na ergee jira jechuudhaani. Kanaaf koodii san laaleetiin konfirmi godhadhaa jechuudha. Koodii san laaleetiin konfirmi godhadhaa. Kanaaf koodii ittiin galfadhaa. Haala isinitti mul'atu kanaan koodii naaf ergame kana emailii kiyya irraa fuudheetiin itti galchaa jira. Kanaaf emailii kiyya haala kanaan successfully itti galcheen jira jechuudha emailii kiyya. Kanaaf gaa kana booda imoon keessa yoo namni isin jalaa seenuudhaaf yaalallee yookaan immoo yoo namni imoo keessa seenuudhaaf yaalii godhe maal godhaa imoon keessan koodii isinitti ergaa yookaan immoo koodii ergaa fi nama sanii fi emailii irratti ergaa fi namni emailii keessan hin qabne lakkoofsa iddoo irraa fiduun qabu waan ta'eef jecha gara imoo keessanii seenuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu emailii keessan haala kanaan gara imoo keessanii galfachuun isinitti dirqama yookaan immoo isinirraa barbaachisa. Kanaaf namni hundinuu haala kanaan itti galfatanii imoo keessan sirreeffachuu dandeessan jechuudha. Gara fuulduraa deebina gaammaas if duba deebi'uudhaan account and security kan jedhu kana keessatti deebina. Account and security kan jedhu keessatti deebina. Itti aansee change phone number kan jedhu kanatu jira. Change phone number kan jedhu kana yeroo gattan haala isinitti mul'atu kana hanga silkiin kiyya gurraacha'aa jira maaliif lakkoofsa kiyya argisiisaa jira. Lakkoofsa immoo akka hin argisiifneef securityidhaaf jecha gurraachessee jira jechuudha screen recordii. Kanaaf lakkoofsa kana jijjiiruu dandeessan jechuudha. Change phone number kan jedhu gattuqachuudhaan lakkoofsa bilbilaa keessanii jijjiirachuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf duraan biyya alaa Saudii fa'aa ijoolleen jirtu jechuudha. Saaudiitti lakkoofsa isin ittiin fayyadamaa jirtan kan biraati kan biyya Saudii san ta'uu danda'a. Yeroo gara biyyaa dhuftan ammoo lakkoofsa Itoophiyaatti jijjiirachuu barbaaddan ta'a. Kanaafuu lakkoofsa Itoophiyaatti osoo daataan keessan kan imoodhaa isin jalaa hin banne daataa keessan guutuu waliin namoota imoo irraa qabdan guutuu waliin garam jijjiirrattanii gara lakkoofsa Itoophiyaatti jijjiirrattanii jechuudha. Kanaafuu akkas godhuudhaaf maal gootanii akkuma isinitti mul'atu kanatti change phone number kan jedhu kana gattuqachuudhaan lakkoofsa bilbilaa san ni jijjiirrattanii jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa san jijjiirrachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf dirqama wantoota kana sirreeffachuu qabdanii jechuudha. Imoon keessan akka isiniif jabaatuuf dirqama wantoota kana sirreeffachuu qabdan tokko irratti paaskoodii keessan loog godhachuu qabdanii itti aansanii loogiin protectionii kana sirreeffachuu qabdanii paaskii itti galfachuu qabdanii loogiin imeelii kana itti galfachuu qabdanii emailii keessan itti galchuu qabdanii change phone number kan jedhu kana ammoo phone number yoo barbaadan jijjiirachuu dandeessanii jechuudha imoo irratti. Kanaaf account and security kana jala wantoota kana sirreeffachuun isinirratti dirqama wantoota kana sirreeffachuu baattan imoon keessan namni isin jalaa seenuu danda'a jechuudha. Hulaa keessan sirriitti hin jabeeffanne jechuudha. Hulaa imoo keessanii isinitu sirriitti hin jabeeffatini waan ta'eef nama tokkollee komachuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafuu haala kanaan imoo keessan jabeeffachuu qabdan jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyya viidiyoon akka malee nadheeratte waan ta'eef kutaa lamatti adda isiniif baasa. Kanaaf kutaa itti aanu keessatti imoo keenya namni waliin fayyadamaa jira moo waliin fayyadamaa hin jiru. Namni waliin fayyadamaa jiraachuu isaa akkamitti addaan baafachuu dandeenya waan ta'eedu step isinitti hima jechuudha. Kanaaf kutaa irraan kun viidiyoo waan baay'ee dheeratteef asumatti isinirraa dhaaba. Kutaa itti aanu keessatti wanta murteessaa ta'een isinitti hima jechuudha. Kanaaf viidiyoo itti aanu daawwachuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon irraa kanuma fakkaataa viidiyoo itti aanu kan murteessaa ta'e walagarraa viidiyoon like godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Arraaf nagaatti viidiyoo itti aanu walagarra.